postii jala kanneen jiran dabalee quunnamtiin citeera. Inni kun haala ammaa kana keessatti ilaalchuma namoomaatiin kaasuun barbaachisaa waan ta'eef hiree kanaan mootummaan kanaaf ilaalcha godhee akka kaasu taasisuun babal'ina dhukkuba kanaaf inni gita jennee yaadna kanu. Dhukkubichi kun akkuma miidiyaalee addunyaa fi biyya keenyaatti illee nageenyu dhukkuba hamaa fi ammaan tana warroonni teekinooloojii guddaa qabanii fi qabeenya guddaa qabanii to'achuu kan danda'anidha. Biyya keenyatti immoo haala hundaanuu yaalaanis ta'ee karaa kamiin ofirraa dhoowwuun baay'ee hammaataa ta'uu danda'a. Kanaaf namni keenya rakkoon kun otoo takka uummata keenya keessa seeneetiin rakkoo hamaan fitiin gorsa ogeeyyiin yaalaa kennanii fi gorsa miidiyaa irratti kennamu fudhachuudhaan hamma danda'ameen akka dhukkubichi uummata keenya seenee ofirraa dhoowwuun danda'ame gaarii ta'a malee akka seenaan hamaadha. Kanaaf namni keenya gorsoota kennaman kan akka harka isaanii saamunaa bishaaniin dhiqachuu, harka ol qabachuu dhiisuu, kan yoo wanti qaamni yookiin immoo qufaan isaan qabe daddafanii gara mana yaalaa deemuun ilaalamu kanafaa qabatanii kallattiidhaan ofirraa otoo ittifamee gorsa jedhuun qabaa galatooma. Tole galatooma jecha dhukkubni kun dhukkubni koronaa akka addunyaattis dhukkuba sodaachisaa waan ta'eef biyya keenya keessattis seenee waan jiruuf amma jechuudha. Mootummaanis kan irratti hojii gaariidha kan hojjetaa jiru jechuudha. Maaliif amma ibsa kaleessa muummee ministeeraa baasan isaa hundumtuu argeera. Xiyyaarri biyyoota 30 irraa dhufan gara kanatti akka hin seenne taasifameera. Waa hedduun to'atamaa jira jechuudha. Finfinnee dabalatee bakka hundattuu uummanni kan taasisuu qabu maalinni waan ogeessonni fayyaa jedhan dhaga'uun barbaachisaadha jechuudha. Bakka jiran hundumatti waan ogeessonni fayyaa jedhan qofa otoo hin taane televezyiinii hordofuun, reediyoo hordofuun jechuudha. Maaliif riichii guddaa kan qabu reediyoo irra waan jiruuf uummanni kanallee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Salphisanii ilaaluunis barbaachisaa miti nan qabu jedhanii jechuudha. Garmalees immoo ol kaastee ilaaltee wal baqachuunis barbaachisaa hin ta'u. Kanaaf akkaataa barbaachisuun hamma dhibeen kun darbutti uummanni wal batee akka deemu akka ofirraa ittisu yaada jedhu qabna. Tole egaa yaada keessan nu kan ulfaadha. Naga kallattumaatiin gara marii keenyaatti itti fufna kabajamtoota daawwattoota keenya. Meegaa jalqabuma irraati tokkummaa jaarmaalee siyaasaa Oromoo yoo jennu gaa namoonni hedduun tokkummaan kun tokko ta'uudha moo iddoo jiranitti yookaan immoo jaarmaalee siyaasaa gurmaanitiin wal hubatanii wajjin hojjechuudha moo kan jedhu gaa namoonni baay'een dhimma kana irratti hubannoo wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'u. Tokkummaa jaarmaalee siyaasaa yeroo jennu maal jechuudha? Isin akka jaarmaalee keessanitti akkamitti ilaaltume isa kanarraa kaanuun? Egaa tokkummaan kallattii adda addaan ibsamuu danda'a. Uummanni matuma isaatti jaarmiyaa tokko haa jennu maaliif sabni tokko akka sabaatti mana tokko keessa jiraata, yaada tokko keessa jiraata, identity wal fakkaatu qaba. Miira biyya sana keessatti gaafinni waliin qabu jira. Uummatumti sunu garee tokko kam caasaa tokko inni fudhachuu hin dandeenya. Oromoo akka Oromootti caasaa tokkodha, mana tokkodha, waa tokko fiilii godha. Yoo ilaalte ta'e gaafii biyya kanaa keessatti dammi doolloodhaa qabee hamma Harar cinaaksanitti moyyaalee qabee hamma Salaalee Abbaayitti wanta Oromoo irratti ta'u wal faana. Sun jechuun uummanni Oromoo caalmaa isaatti mana tokko ta'ee jira. Akka jaarmiyaaleen Oromoos saba kana keessaa ba'an waan sabni kun barbaadu bakkaan ga'uu deemu waan ta'eef jaarmiyaaleen Oromoo qabsoo uummata Oromootiin waa tokko achiin hin gaheedhanii sagantaa siyaasaa, sagantaa diinagdee, sagantaa hawaasummaa qaban sana isaanis dhiphisanii gar tokkotti dhufanii osoo Oromoo tokko godhanii fudhatanii deeman jedhu sun jaarmiyaan Oromoo tokko ta'eera jenna. Yoo kun ta'uu baate immoo egaa namni ilaalchaan adda addaa waa tokko kana har'a tokko haa ta'u inni fudhachuu nama rakkisa. Yoo kana ta'uu baate immoo kaayyoo qaban sanarratti malee inni tokko isa tokko irratti gufuutoo ta'uu baate. Maaliif saba sana ceesisna jedhanii saba kanaaf fooyya'ina finna jedhanii saba manaa baaneef guddina diinagdee, guddina siyaasaa, guddina hawaasummaa finna jedhame
jaarmiyaaleen Oromoo jiran yoo danda'ame wal faana deemu. Yoo dadhabame immoo kallattii isaaniitiin qabeenya qaban, yaada qaban uummata sanarratti dabarsanii uummata sanaa akka shaqaxa bitu. Markaatoon seentaa miti. Markaatoon naa seentu namni suuqii adda addaa qabaatee jira. Suuqii adda addaa sana namni itti goree abbaa barbaade irraa bitatee deebi'a. Kanaaf jaarmiyaaleen Oromoos yaada isaanii qabu. Isa tokko kana naa godhi, kana dhiisi, achiin bahi, sin bitaa, sin gurguraa, sin ajjeesaa, sin hidhaa, biyyaa sin baasaa, sin buqqisaa, sin beelessaa, hojii sin dhorkaa osoo hin ta'iini jaarmiyaalee barbaade uummanni Oromoo waan barbaade akka filatuuf carraa guddaa kennuuf jechuudha. Mee as keessatti keessumaayyuu baroota hedduudhaaf jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo namuu ilaalcha siyaasaa akkaataa itti rakkoo hawaasa sanaa furu gargar qabaatu mala sun rakkoo hin qabu garuu namuu akka Oromoo ta'etti rakkoo Oromoo furuudhaaf erga jaarmiyaadhaan gurmaa'eeti wal faana hojjechuurra wantoonni amma isaan kaasan keessumaayyuu wal ari'uu hammeenya walitti yaaduu biyyaa wal baasu rakkoowwan kun jabaachuun jaarmiyaalee Oromoo gidduutti kun babal'achuun rakkoon Oromoo akka hin furamne farda ammaatti guuttatamee akka ga'u taasiseera warra jedhan jiruuni. Yeroo kana jennu dhiyeenya kana jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo yoo walitti baqan yookaan immoo tokko ta'anii hawaasallee tokkummeessan rakkoo Oromoo kana furuu keessatti furmaanni salphachuu danda'a warra jedhan jiru. Kana wajjin wal qabsiifne jaarmiyaalee siyaasa Oromoo kana gara tokkotti fiduun hin danda'amu ture. Sadarkaa duraatti jaarmoonni maaliif ijaaramuu isa jedhu yoo ilaalle gaarii. Jaarmoota siyaasaa gama Oromootiin yoo ilaalle hundi isaaniiyyuu sabummaa irratti ijaaraman. Gaaffii uummata kanatu gaaffii qaba mootummaarra. Mootummoota Itoophiyaa gaaffii Oromoof deebii kennuu barbaadan hanga ammaatti waan hin mul'anneef hundinuu ijaarameetu gama isaatiin deebii kennuuf akka yaada walitti dhiyaatutti gurmaa'ee akkasittiin qabsoo godhaa. Hundee isaa yoo ilaalle garuu garaagarummaa bu'uuraa jettee kan fudhattu hin jiru jaarmota Oromoo gidduutti. Dhimma Oromiyaa irratti garaagarummaa hin qaban. Dhimma tokkummaa uummata Oromoo irratti rakkoo mul'atu hin jiru. Uummanni Oromoo qabeenya isaa irratti ajajaa ta'uu qaban fedhii jaarmota hundaati. Jaarmota Oromoo jechuuki. Kanaafi hundeedhaan tokko garuu sababa adda addaatiin akka barbaachisaa ta'etti walitti dhufuu hanqatu ni jira sun waan dhoksaa miti. Asitti tun dhufamin yookiin immoo jijjiirama mul'ate jedhamu kanaan durattis taanaan walitti fiduuf hedduu carraaqameera. Jaarmonni Oromoo tokko ta'anii yookiin immoo gurmaa'anii gaaddisa tokko jalatti qabsoo kana gaggeessuun qabsoo kana fiixa bahinsa isaatiif gumaacha qaba. Qabsoo kana ni shaffisiisa. Uummata Oromoo ni humneessa. Kanarratti waan hubatamuu fi kanarratti hojjechuun hedduu tattaafatamee haa ta'u malee akka barbaadametti deemuu hin dandeenye jechuudha. Maaltu rakkoo uumame akka barbaadametti deemuu dhabuu sanatu hawaasa keessatti illee gaaffii uumaa jiraniin tariitii namni Oromoo ta'e kamiyyuu yoo illee tokko ta'uu hin dadhabame fakkeenyaaf warri mootummaa yoo jiraatan warri qaamoleen jaarmiyaalee siyaasaa mootummaadhaan morkatanii hawaasaaf filannoo tokko fidanii dhufan kaayyoo tokko qabu Oromoodhaaf akeekni isaan qaban tokko erga ta'eeti iddoo tokkotti dhufanii tokko ta'anii tokkummaa ofiitiin dhiibbaa uumuu akka gaaffiin Oromoo deebi'u taasisuu irratti maaltu qaawwan yookaan immoo icciitiin iddoo sana jiru isaaniin tokko akka hin taasifne maal akka jedhu hawaasa biraatti yeroo baay'een ka'anii. Jaarmota Oromoo egaa akka lamatti wal dura dhaabbachaa akka turanis dagachuu hin qabnu. Mootummaa atti hirkatee yookiin immoo mootummaadhaan ijaaramee qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa ture yookiin immoo qaama mootummaa ta'ee warra kaan dura dhaabbachaa ture. Warri kaan immoo gam tokko godhanii warra mootummaa irratti qabsaa'aa turanii jecha. Inni kun egaa rakkina Oromoo keessatti dhalche keessaa tokko. Garee mootummaa ta'ee achi as uummata Oromoo irratti hojjetu ni jira. Garee uummataa ta'e immoo si'achi kan jara irratti hojjetu ni jira jecha. Kun hawaasa Oromoo bakka lamatti
ilaalcha lama akka qabaatu taasiseera. Isa qaama mootummaa ta'e osoo hin taane amma kanneen waliin qabsoo bilisummaa adeemsisaa turan jennee yoo laalle jaarmoonni kun qabsoo kana keessatti qooda walqixa qabu jettee yoo laalte walqixa qabnu gariin keenya. Sababni isaa ijaarsi keenya gariin dhiyoodha. Gariin immoo halaala teenyeefaa qabsoo goonaa biyya keessaa hangi nuti hojjennu fi hojjechaa turre wal bubuusaadha jechaadha. Inni kuni bakka tokkotti dhufnee walqixxummaadhumaanii qooda walqixa qabna kan jedhuun kan falmanis ni jiru jechaadha. Inni sun immoo ta'uu hin qabu kan jedhus ni jira jechaadha. Kanaaf waan akkasii rakkoo irra guddaa rakkoo teeknikaal ta'an yoo ta'e malee bu'uuraan rakkoon ni jiran jedhu haa ta'u malee isa durii caalaa ammarra walitti dhiyaata jaarmaan Oromoos. Mee isinoo maal jettu mee isuma amma isaan kaasan keessumaayyuu nama baay'eetti kan gaaffii ta'u yeroo baay'ee nama tokko nu hoogganamanii tokko Oromoodhaaf manaa bahanii Oromoodhaaf yeroo namni Oromoo sababa ta'eefis itti miidhamu namuu argaa ture. Erga akkas ta'eeti gara tokkootiin aangoos hiratanii rakkoo Oromoos yookaan immoo imaammata ofii sirreessanii iddoo tokkotti bocanii Oromoodhaaf qabsaa'uu utuu danda'anii maaf gargar wal qoodanii hawaasa garaa raasuu kan jedhan jirani. Isin akka jaarmaa keessaniitti kan akkamitti ilaaltume? Nuti waa'ee tokkummaa jaarmaa Oromoo akkatti ilaallu tokkummaan jaarmaa Oromoo kan dhufu dantaa uummata Oromoo irratti kallattii walii galuudhaan. Amma akkuma haasa'amu hundi akka kaasutti hundi qabsaa Oromoo fi dantaa Oromoo galmaan ga'uuf qabsa'a kan jedhudha. Haa ta'u malee dantaa uummata Oromoo galmaan ga'uudhaaf walii galuun kan danda'amu dhugumaan gaaffii uummata Oromoo san deebisuuf qabsaa'uun kallattiin kaayyolee jaarmaa sanii ta'uu qabaata. Kan hojjennu dantaalee jaarmaa Oromoo keessa haga arginetti dantaa Oromoo qofti waan jirtu fakkaatu. Dantaan Oromoo qofti osoo jiraate wanti walii galuu dhuguun jiru jaarmaa Oromoo. Fakkeenyaaf eessan jiru? Eessan jiru fakkeenyaaf dantaa Oromoodhaaf qabsaa'uu dhabuun paartii kam keessaatti mul'ata? Paartii kam keessa paartii walii jechuun hin taane dantaaleen dhuunfaallee waan nutti makamaan natti fakkaate jechuu barbaadetti. Jechuun amma Oromoon akka galma ga'u yoo yaadne dirqamatti hooggantoonni jaarmaa keetii ministeera ta'uu qabaatan yookiin immoo xaqilaa ministeeriin dirqamatti si keessa ta'uu qabaatu. Aangoo jechuun kan uummataatiin kanaaf uummanni Oromoo akka aangoo qabaatu akka mo'atu dantaa isaa irratti akka mo'uuf dantaa uummata Oromoo dantaa jaarmaaleetii ol godhanii yaaduun barbaachisaadha. Dantaa jaarmaa kennaatii ol dantaa Oromoo goonee yoo hin yaadin paartilee Oromoo biraa wajjin walii galuun ulfaataadha. Yaalii godhaa ture keessatti illee wanti mul'atu dantaa Oromoo dantaa jaarmaatii ol godhanii yaaduu dhabuutu jira jaarmaalee keessa jaarmaa biyya bulchuu dabalatee. Dantaa Oromoo hunda keenya irratti kan moosifnu yoo ta'e wanni wal dhabnuuf hin jiru. Oromoo hojjennaar Oromoo muneessuuf deemna Oromoo moosisuuf deemna ofii keenya intirestii dhuunfaa hin qabnu yoo ta'e maaltu nu dhabsiisa galmi keenyaa tokko. Kanaaf akka itti yaadutti jaarmaa kana jechuun barbaachisaa miti. Maaliif kana jedhaman of ilaaluu qabnaadha. Insidentaalii otoo itti yaadin akkasitti deemaa jirra yoo ta'e dhaabannee of ilaaluu qabna jaarmaa Oromoo. Walitti makinee jirra moo kallattii maan uummataaf deemaa jirra kan jedhu. Jaarmaaleen Oromoo jalqaba ofii walii galuu yookiin walqixa ta'uu ofii amanuu walqixxummaa ofii amanuu danda'uu qabaatu. Jaarmaan tokko jaarmaa kana dhaala kan jennu Oromoon yoo jaarmaa san waliin dorgomuu isaan hafuu waliin galin. Gaafa Oromoon filatee jaarmanni kun kana caalaa dheettiin caalchisa qofa caalaa hin malee haga uummanni murteessinitti yookiin haga riisirchiin kallattii waan kana ibsu hojjetamitti
As kana wajjin wal qabsiistee maal jetta waan nuti amma kaasaa turre. Eenyu kan jalqaba paartiilee walitti dhufuu qaba jedhee kan labsii kan eegale eenyudha mootummaadha. Kan itti himaa ture tokko ta'a paartiilee biyya kana keessatti baay'ataniiru lakkoofsa sabootaatiin ol ta'aniiru paartiileen jedhee kan itti iyyaa tures mootummaadha jalqaba iyyuu jechuudha. Amma fakkeenya salphaasii kennuudhaafi paartii badhaadhinaa fudhadhu. Paartiin badhaadhinaa saboota adda addaatu walitti dhufee paartii tokko ijaare. Amaararraa, Beenishaangulirraa, Sumaaleerraa, Affaarirraa, Gambeellarraa, Harariirraa, Oromoorraa walitti dhufee paartii badhaadhinaa ijaaree akka biyyaatti waliin deemuuf murteesse. Eega kana ta'ee paartileen siyaasaa Oromoo immoo Oromoo, Oromiyaa, Oromummaa jecha akkamittiin tokko ta'uu dadhabuu kan jedhu iyyuu gaaffiidha matansaa. Irraa baratamuu qaba jechuudha. As keessatti wanti ifatti namuu quba qabu sun imala jaarmiyaa siyaasaa PP ta'uu danda'ani. Haa ta'u akka Oromootti rakkoo Oromoo gaaffii amma injifannoo yeroodhaa booda dhiyeenya dhufe kana jaarmiyaaleen siyaasaa hunduu qooda garaa garaa keessatti qabuun san namuu waan haalu mitiin. Haa ta'uti injifannoo kana saammatanii qabatanii jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kaan qobaatti dhiibanii orma wajjiniin qofa gurmaanii deemuu yookaan immoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akka isaan morkatoo cimaa hin taane miseensota isaanii jalaa hidhuu iddoo garaa garaatti akka isaan waliin geenye dhoowwuu kana raawwataa jiraadha. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo ta'e Oromoo irratti ammas rakkoon Oromoo kaleessa hidhaadha. Oromoon kan inni dararamaa ture ammas hidhamuutti deebi'aa jira. Ari'amuu wantoonni kun deebi'anii wal jalaatiin raawwatamaa jira. Mootummaan isaaniif haala mijeessaa jira. Akkamitti tokko duraan keessa socho'aa ture biyya kana keessa socho'aan turre kaan mana hidhaa ture kaan biyya alaa ture deebi'anii biyya keessa seenuun uummata waliin wal arguun kun haala mijeessuudha tokko. Lammaffaa waajjira banatanii jiranii waajjira banatanii jiru duraan waajjirri ABO walakkaa ture amma guutuusaa kennameefi duraan KFO'n waajjira hin qabu amma guutuusaatiidha kan naannoo Meksikooti kan haalli mijateefi kan kennameefi isaan kanas warra PBO yoo ta'e guutummaatti kan isaanii mana kireeffatanii jiran jechuudha. Maal jechuudha kana caalaa hawaasa wajjin wal argisiisuu caalaa mootummaan maal godhaafi kana qofaayyuu miti haga qarshiis haga konkolaataas kan itti deeme qaba mootummaan kana diiteeliis haasawuun hin barbaachisu garuu haala mijeessaa jira jechuutu irra wayya malee nu dhiibaa jira maal jechuun isa immoo paartii mormitootaa waan ta'aniif nu dhiibaa jira jedhu malee haala nu mijeessaa jira siin hin jedhani. Mee asuma gaafadhuuti isaanumti. Gaaffii gaafadhuuti itti deemu. Mee yaal jedhu. Gaarii nuti akka jaarmiyaatti komii qofa yookiin balaaleffannaa qofa miti. Waasaan akka mootummaatti waan jaarmiyaa kanaaf hojjete appreciate ni goona ni galateeffanna. Haa ta'u malee I think jijjiiramni kun hunda keenyaaf wal qixa dhufe. Nuunis biyyatti nu galchee warra aangoorra jirus rakkoo keessaa baasee bilisa taasiseera jechaadha. Qabsoo akka adda bilisummaa Oromootti of course hoogganni isaa muraasa humna hanga tokko waliin haa jiraatu malee qabsoon isaa biyya keessa jiru turee hooggannas ni qaba ture humnas ni qaba ture. Sun akka reefu alaa dhufetti ilaaluunis sirrii miti jechaadha. Waajjira banachuun ni jira bananne. Akkamittiin banamee haala maalii keessa jira ammas koomiitti nu geessa. Kanaafi dhuguma akka walii galatti mootummaan kun waadaa biyyaa fi uummataaf seene yookiin immoo amaanaa uummanni Oromoo durummaadhaan qabsoo adeemsisaa ture mee fiixaan baasi jedhee amaanaatti kennerra jira moo hin jiru isa bakki rakkoon jiru. Nuuf waajjira banuu nurratti cufuunis ni jira hooggannis miseensis maalis hidhamuun ni jira kana deelii isaanittuu ni himanna nuti maaliif waa'ee hoggaa jennee ilaallu. Akka Oromootti akka Oromootti gurmaanii qabsaa'uu akka cubbuutti ilaalamaa jiran. Kanarraa kan ka'e miidhaan nurra gahaa jira. Sanaan alatti immoo gargaarsa xixiqqoo nu godhan ni jira. Sana naallu nuti. Garuu isa kamturra madaalaa isa jennee ilaallu har'a sochiin keenya guramaadha eessattu. Aanaa dhaquu hin danda'u miseensi keenya yookiin immoo hoogganni aanaa dhaquu hin danda'u. Abbaa fedhetu karaa si'aabee waraqaa fidii hayyama fidii
Inni godinaa guutuu Oromiyaa irraa fidii siin jedha. Inni aanaa godinaa irraa fidii siin jedha. Akkasittiin sochiin keenya ugguramaa jira jechaadha. Annan saalfadhaa nun mootummaadhaan taanaan warri mootummaan 2007 filannoo biyya kana keessatti karaa nagaa gaggeessina jedhamee filannoon sun hatameera jedhamee filannoon hatame sana uummanni bahee diigee mootummaa sana mootummaa badhaadhinaayyuu mana hidhaa Tigraay keessaa baase ijoollee Oromooti. Sinuu badhaadhinnu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Adeemsa keessatti mee isaani mootummaa yeroo ammaa kana qabsoo uummanni Oromoo hundi keessan taasisaniitiin gara aangootti dhufan haa ta'uutii akka mootummaatti taayitiliin goonuu jechuudha. Aadaraadhaan biyyi kun yoo mootummaan rakkoon akkasii keessa bu'e rakkoo ta'a waan ta'eef namoota mootummaa sana keessaa as ba'an otoo deeggaramee warra uummata Oromoo waggaa hamma kana miidhe achirra taa'anii gaariidhaan jedhamu. Kallattiidhaan as ba'anii obbo Lammaan nunuu mana hidhaa Hiwaat keessa turre uummata Oromooti mana hidhaa sana keessaa nu baase. Egaa mana hidhaadhaan baane hundi keenyayyuu mootummaan hin jiru adda rejaajetii mootummaa ce'umsaa. Mootummaa walii waa tokko hojjechuu deemu filannoo gara fuulduraatti dhufu akkamitti sirreessinaa yoo isaan kana keessaa abaloo hoggane maal ta'aan jedhu irra ka'a. Kuni yeroo kanadhaan mootummaan waajjira kennine qabeenya akkas kennine maal kennine eessa fidanii ittiin hojjetu isaan. Waajjira kana mootummaa ta'e akka mootummaatti uummanni kana hoodhunaa jedheenii konfirmiin goone. Mootummaan anjinu sagaleedhaan han beeknu akka biyya kana keessatti heerri mootummaa kana achi keessa namni sagaleedhaan akkasitti filame jedhe jira egaa transitionin sun ce'umsi kun dhufe gatii kana osoo qixxee hirmaannannee qabeenya biyya kana amma Hiwaat badeera addawaayin badeera jedhan addawaayin balleessanii addawaayii balleessuudhaaf KFO'n tokko ABO'n tokko PBO'n tokko OPDO'nis tokko haa ta'u OPDO'n ODP ta'e ODP immoo PP ta'e inna qabeenya irratti nuuf hiruu qabdu ture. Maaliif qabeenyi sun uummata biyya kanaati waan ta'eef. Han saamame Oromoodha waan ta'eef. Qabeenya Oromoon saame fuudhee of jala kaa'uun qixxee nuu hiraa yoo jennayyuu qixxee hiruu qabdu ture. Maaliif qabeenya effort maal jedhanii biiliyeenaan saamanii jiran ani mootummaadhaan jedhee fudhatee uummata Oromootti reebaa jira. Kun dogoggora. Nun Oromoodha maqaa Oromootiin ol baatanii dhiiga Oromootiin ol baatanii lafee Oromootiin ol baatanii isa kana qixxeetti waliin jennee yoo uummanni keenya nu file yoo sin file isayye areelee akka KFO'tti biyya kanatti du'uudhaafis jiraachuudhaafis otoo dhagaa tokko hin darbatiin otoo maal hin jedhin mana hidhaa galee kanan hannaalu namni. Dimokiraasii kana biyya kanatti dhufuudhaaf karaa nagaa qabsaa'uu biyya kanaa keessatti gahee guddaadha qabna. Nun abaluu caalu abaluu dhiisu kunaa ta'uu hin jenne jechuudha. Kanaaf kana jettanii abaluu akkas goonee fi mana hidhaadhaa baasnee alaa galchinee maal jenne yoo inni dogoggora. PPU Hiwaat jalaa mana hidhaa Hiwaati hambaase uummata kanaa. Isa bosonaas hammanatti galche uummata kanaa. Isa mana hidhaas hammana hidhaadhaa baase uummata kanaa. Hunda keenya mana hidhaadhaa.